Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Godina Baalee Bahaa Aanaa Laga Hidhaatti haleellaa humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa ce'ee namoota nagaa irratti raawwateen uummanni qe'ee fi qabeenya isaa gatee qe'eerraa buqqa'u jiraattonni himanii jiru. Waggoota hedduu fi qolataa kan turan yoo ta'u amma immoo humna guddaa fi akkasumas meeshaalee gurguddaa hidhateen haleellaa uummata irratti raawwatameen uummanni qolatuu hin dandeenye. Mootummaan naannoo Oromiyaallee haleellaa humni guddaan meeshaalee gurguddaa deeggaramuun nurratti raawwate kanas nurraa qolatuun nu baraaruu hin dandeenye jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan ga'a. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti lola guddaa loltoota mootummaa waliin taasisuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin taasisaa ture irrattis loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaattillee maaltu jedhame kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni waraanaa guddaan gara baha giddu galeessaa yookaan immoo gara Iraanitti sochii jalqabuu beeksisee jira. Kana hordofee sodaan guddaan uumamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan ga'a. Akkasumas pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO keessaa qabatamaan yookaan ifatti bahuu beeksisee jira. Dabalata isallee qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kallattimaan gara oduutti isin dabarsa. Godina Baalee Bahaa Aanaa Laga Hidhaatti haleellaa humni addaa naannoo Somaalee daangaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti raawwateen uummanni qe'ee fi qabeenya isaa gatee buqqa'u jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni yaada maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin haleellaa humnoonni kunneen raawwataniin gandoota hedduurraa uummanni buqqa'u himanii jiru. Ganda Addeellee fi ganda Yabaloo bakka addaa Kololoo jedhamutti haleellaa humnoonni kun raawwataniin uummanni guutumaan guututti buqqa'u jiraattonni himanii jiru. Humni addaa mootummaa naannoo Somaaleettiin bobbaafame kun irra deddeebi'uudhaan haleellaa irratti raawwataa turu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatii himanii jiru. Lammiileen kunneen waggoota hedduuf haleellaa irra deddeebi'uun irratti raawwatamaa ture ofirraa qolataa turanis haleellaan ammaa kun baay'ee humna isaaniitii ol ta'uu himanii jiru. Haleellaa marsaa kanaa irratti mootummaan naannoo Somaalee humna guddaa fi meeshaalee gurguddaa itti hidhuudhaan nurratti kan duulchise yoo ta'u humna guddaa fi meeshaalee gurguddaa deeggarame haleellaa raawwatu kana dura dhaabbatuun baay'ee ulfaataa ta'e jechuudhaan jiraattonni OMN itti himanii jiru. Akkasumas haleellaan ammaa kun qindaa'aa fi baay'ee humna uummataatii ol akka ta'e himuudhaan humna guddaa meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan haleellaa raawwatu kana sadarkaa hawaasatti dura dhaabbatuun baay'ee ulfaataadha jedhanii jiru. Haleellaa qindaa'aa irratti raawwatame kanaan uummanni qe'ee fi qabeenya isaaniitti irraa buqqaane iddoo Roqaa Mandii jedhamutti qubatuu fi yeroo ammaa kana rakkoo garaagaraatiif saaxilamuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Bakka uummanni Oromoo haleellaa irratti raawwatame jalaa buqqa'an irratti yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Somaalee uummata gara biraatii fidee irratti qubachiisaa jiraachuus jiraattonni himanii jiru. Yeroo mootummaan naannoo Somaalee humna guddaa meeshaalee gurguddaa hidhachiisee bobbaasuun haleellaa uummata harka qullaa jiru irratti raawwataa jirutti gara mootummaa naannoo Oromiyaati. Humna hanga funyaanii hidhate daangaa Oromiyaa ce'ee uummata irratti haleellaa raawwatuun uummata buqqisee kana ittisuuf yookaan immoo qolatuuf wanti taasifame hin jiru jedhanii jiru. Bakka Kololoo jedhamuun beekamu guutumaan guututti uummata keenya irraa kaasuun yeroo ammaa kana guutumaan guututti uummata naannoo Somaalee irra qubsiisan jechuudhaan kan himan jiraattonni. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara daangaa ce'anii naannoo Oromiyaatti irratti raawwatame kana ittisuuf cal'isanii ilaaluu malee wanti taasifame hin jiru jedhanii jiru jiraattonni. Waggoota dheeraaf haleellaa nurratti raawwatamaa turee fi haleellaa amma nurratti raawwatames mootummaan naannoo Oromiyaa akka nurraa qolatu waamicha taasifnus nu dhaga'uu hin dandeenye. Cal'isanii nu ilaaluu malee nu baraaruu hin dandeenye jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu immoo booji'ullee beeksisee jira. Kibba Oromiyaatti giddu galaa fi akkasumas lixa Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti lola kan gaggeesse yoo ta'u lola gaggeessanii
injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Bakkoota garaagaraatti miseensota raayyaa ittisa biyyaa hedduu kan booji'e yoo ta'u, kan itti aanan kun kan bakka tokkotti booji'amedha. Tomi ada situ. Tomi. Ari dina bu. Ayah tiap ekun. Dia je makan. Dia jago terus. Dia. Kurkur sini deh bu. Dia ni makan ke? Tadi lah ni. Nuguse Tadala nuguse sedaloti ke Bale anak Bale ro Aya masa kamne barakamne Sodami tok Baru mana yang gede Akan Ergesi serana mana Akkuma viidiyoo irraa argitan kana isaan kunniin warra carroomedha. Hedduun isaanii carraa kana argachuu hin dandeenye. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaa Wallagga Bahaatti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaana ganda Jaangir bakka addaa Ebangaattiraa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti guyyaa kaleessaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa amajjii 22,2026 humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa akka baalamukaatti harcaasuun miidhaa irratti dhaqqabsiise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksisu haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Kana malees lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeeffamu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo bakka lolli itti gaggeeffame hundatti injifannoo argatuu beeksisee jira. Gama mootummaatii immoo bakkoota lolli itti gaggeeffame jedhame kanaan wal qabatee odeeffannoo argachuu yaallus odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummalleen gama isaati opereeshinii gaggeessaa jiraachuu fi opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jira haa jedhu malee loltoonni maqaa opereeshinii gaggeessuudhaan yookaan sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobba'an hundi bakka itti ga'an hundatti miidhaan irratti dhaqqabaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa eebbisuu itti fufee jira. Tibba kana lixa Oromiyaatti fufteedhaan kalees dheengadda duras humna haaraa eebbisee jira. Humna haaraa yeroo dheeraaf barnoota garaagaraa kennaafii ture. Sirna ho'ana eebbisuu fi kallattii kaa'ee fi bobbaasuu beeksisee jira. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu ammeedha. Breaking news Ameerikaa fi Iraan gidduutti lolli ka'uudhaaf qophiin xumuramaa waan jiru fakkaata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni waraanaa Ameerikaa guddaan gara Iraanitti ergamuu beeksisee jira. Humni waraanaa Ameerikaa guddaan gara Iraanitti ergamuu beeksisuu hordofee addunyaan sodaa hamaa keessa galtee jirti. Jijjiiramni tokko immoo har'umaanuu osoo waraanni hin jalqabin mul'atee jira. Gatiin boba'aa dabaluun himamee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp xayyaarri isaanii walgahii Daavoos Siwiizerlaand gaggeeffamaa turerraa deebi'aa yeroo jirutti gaazexeessitootaaf ibsa kenneen dooniiwwan waraana Ameerikaa dabalataa gara galoo galaana Paarshiyaatti qajeeluu himee jira. Ibsa kenne irratti humni guddaan gara Iraanitti socho'aa jira. Wanti tokkollee akka ta'u hin barbaadu baay'ee itti dhiyeenyaan hordofaa jira jedhee jira. Itti dabaluunis humni guddaan baay'inaan achitti socho'ee jira. Humna guddaa baay'inaan achitti socho'e kana itti fayyadamuu dhiisuunis ni mala ni ilaalla jechuudhaan dubbatee jira. Akkasumas pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee doonii waraana guddaa gara galoo galaana Paarshiyaatti imalan kana yoo dubbatu humna kana bobbaasuun kan ofirraa ittisuuf yaadame ta'uu ibsee jira. Gama biraatiin immoo qondaalonni Ameerikaa kan maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan jedhaman Rooyitaritti akka himanitti dooniiwwan xayyaara fe'umsaa US Abrahaam Lincoln dooniiwwan misaa'ela qajeelfama qaban hedduu waliin ta'uudhaan guyyoota dhufan keessatti baha giddu galeessaa ni gahan jedhamee eegama jechuudhaan dubbatanii jiru. Tiraamp sababa mormii Iraan keessatti gaggeeffamaa tureen akkasumas dhaabbileen niikuleeraa Iraan baatii waxabajjii keessaa Ameerikaan haleelte deebi'anii hojii akka hin eegalle yookaan immoo Iraan gabbisa niikuleeraa itti akka hin fufne tarkaanfii dabalataa fudhatuuf jedhamee jira. Iraanis gama isiitti Ameerikaan haleellaa irratti raawwannaan haaloo akka baatu beeksiftee jirti. Iraan akka jettetti
Ameerikaan haleellaa irratti raawwannaan buufataalee Ameerikaa guutuu baha giddugaleessaa keessatti argaman akka haleeltu yookaan barbadeessitu beeksiftee jirti. Oduun itti aanus achuma Ameerikaa irraa kan ga'e yoo ta'u, Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa WHO keessaa ifatti bahuu beeksiftee jirti. Ameerikaan akeekkachiisa waggaa tokko dura kennite hordofee qaama dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN kan ta'e dhaabbata fayyaa addunyaa WHO kan Dr. Tewodros Adhanom hoogganamu keessaa bahuu ifatti beeksiftee jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bara aangoo isaa marsaa lammaffaa guyyaa jalqabate murteewwan dabarse keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO keessaa bahuu qabatamaan mirkaneessee jira. Murtee kana hordofee alaabaan Ameerikaa waajjira muummee WHO Switzerland magaalaa Jenevatti argamu keessaa akka kaafamu taasifamu Reuters namoota ijaan argan waabeffachuudhaan gabaasee jira. Walumaa galatti Ameerikaan kan of baafte WHO qofa keessaa osoo hin taane dhiyeenya dhaabbilee qaama UN ta'an keessaa bahuu murteessuun alatti boordii nagaa jechuudhaan garee haaraa uumuudhaan pireezidaantii Tiraamp beeksisaa jiru. Boordii nagaa jechuudhaan gareen uumamu kun immoo UN irratti dhiibbaa qabaachuu kan himamaa jiru yoo ta'u, UN dadhabsiisuu danda'a jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.